keessatti barreeffame. Simoon Phexros. Phexros jechuun dhagaa jechuudha. Dhagaan sochooni kanarratti waldaa koo nan ijaaraa kan jedhameen. Simoon Phexros jarjaraaf gaafii baay'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan gaafataa ture. Yeroo gooftaan Yesuus gara samiitti ol ba'ee booda wangeela Roomaa keessatti baay'ee lallabaa kan ture, lallabaa guddaa fi geggeessaa ergamootaati. Bara mootii Neeroo kiristaanonni xiyyeeffannoo keessa seenan. Yeroo kana Phexros hin sodaanne, hin baqannes, hin dhokannes, jireenya isaa kennuuf duubatti hin jenne. Balaa ibiddaa guddaa Roomaa keessatti ka'een Neeroon sobaan kiristaanota hammeessuuf ari'achuu jalqabe. Phexrosiinis qabsiise. Murtii du'a fannootiin Phexros adabe. Phexros du'a isaatti gooftaa kabajuuf gadi na laalchisaa yookaan gadi na gombisaa na fannisaa jedhe. Isaanis akkasuma godhan. Indiriyaas obboleessa Phexros Giriik keessatti wangeela lallabee namoota baay'ee barsiise. Namoonni baay'eenis gara gooftaa Yesuusii dhufan. Yeroo kana argan bulchitoonni warra Roomaa baay'ee aaran. Barsiisni isaa kun baay'ee isaan aarse. Indiriyaasiin hin qaban, iyyaayyan. Inni garuu lubbuu isaa kennuufiyyuu hin sodaanne. Fannootti isa geessan, fannoo bocisaa eegsii irratti isa fannisan. Fannoo irratti guyyaa 2 yeroo ture, hamma lubbuun isaa baatutti Yesuusin lallabaa lubbuun isaa baate. Yaaqoob ilma Zabdiyoos, obboleessa Yohaannis, duuka buutuu amanamaaf warra jalqaba gooftaa Yesuusiin waamaman keessaa kan ture, gaara irratti ulfinaan gooftaa Yesuusiin kan arge Phexrosiif Yohaannisiin wajjin du'aa ka'uu booddee Yaaqoob sodaa malee Yerusaalemiin keessatti wangeela humnaan lallabe. Cimminni isaa kun xiyyeeffannoo keessa akka inni galu godhe. Mootiin Heroodis Agriiphaan Yihuudoota gammachiisuuf ajaja du'aa yeroo irratti baase, Yaaqoob ergamoota keessaa morma muramuun aarsaa ta'uun ergamaa yookaan duuka bu'aa jalqabaa ta'e. Akka seenaan jedhutti guyyaa ajjeefamuu isaatti karaa Yerusaalem irraa qabanii wotaadara Roomaatiin marsanii deemaniin. Yaaqoob garuu sodaa tokko malee hin socho'a ture. Amantii isaas duubatti hin jenne. Yesuusin kabajuu isaas duubatti hin jenne. Yeroo iddoo itti morma isaa kennu ga'u namoota naannoo isaa jiraniif isa marsaniif kadhateef. Guraadee baay'ee hamaan yeroo tokkoon morma isaa muran. Dhiigni isaa dhangala'e. Amantii fi amanamummaa Yesuusiin qabu mirkaneessee mallatteesse. Nama jalqabaa ta'uun. Yohaannis duuka bu'aa jaalatamaa kan jedhu. Ergamoota keessaa yeroo fannifamuu Kiristoosii fannoo isaa biraa kan hin sochoone, gooftaan Yesuus hadaraa waa'ee haadha isaa kan itti kenne. Du'aa ka'uu booddee Yohaannis fakkeenya guddaa waldaa jalqabaa ture. Lallabaa guddaaf beekamaa ture.
ergaan Kiristoosii Roomaa keessatti biyyoota Roomaa keessatti akka inni babal'atuuf tapha guddaa kan taasise. Yeroo mootiin Doomishiin kiristaanota irratti ari'atamuu guddaan dhufe. Kiristaanota irratti ari'atamuun guddaan dhufe. Yohaannis irras. Yohaannis nama yeroo sana Yohaannis nama guddaa ture. Bulchitoonni warra Roomaas isa cadhisiisuu yaalan. Akka seenaan jedhutti qorumsa guddatu isa irra gahe. Zayitii danfaa keessatti akka cuubamu kan akka waddamu godhan. Wanti nama maalalchiisu, nama ajaa'ibsiisu haala akka kanatti homatu jiru lubbuun isaa garuu hin darbine. Haala akkanaa keessaa odoo jiruu Yesuusiin arge. Hafuura qulqulluun geggeeffamee kitaaba mul'ataa Waldootiif barreesse. Erga mootiin sun du'ee booddee Yohaannis Efesoonitti deebi'ee lallabuu fi barsiisuu isaa itti fufe. Yeroon isaa gahetti nagaadhaan boqate. Filiphos duuka buutuu jalqabaati. Waan ijoo guddaa kan taasise wangeelli akka babal'atuuf naannoo wangeelli hin geenyetti wangeelli kun akka himamuuf carraaqqii cimaa kan taasise. Hubannaa cimaa dubbii Waaqayyoof qabuun humnaan wangeela warra kiristaanota jibbanitti lallabe. Wangeela qabatee gara Firgiyaa seene. Adhaa Turkii kan jedhamtu dinqiif milikkata baay'een harka isaatti ta'e. Namoonni baay'eenis Gooftaa Yesuusiin amanan. Haa ta'u malee barumsi isaa bulchitoota warra Roomaa waan aarseef, xonqaayota naannoo sana jiran waan aarseef Filiphoosin qabanii gara Hirpoolos akka du'uuf geessan. Akka seenaan jedhutti fannoo boca X irratti gadi gombisanii ajjeesan. Bertelemewos Naatanaa'el jedhamuun kan beekamu wangeela qabatee Indiyaa, Mesopotaamiyaa fi Armaaniyemitti lallabe. Armaaniyem keessatti dhiibbaa guddaa uumuun mootii Pooliyus jedhamuu fi namoota isaa baay'ee gara Gooftaa deebise. Garuu namoonni baay'een isa hin simanne, irratti ka'an hin qaban, du'a baay'ee hamaa isa kennan. Akka seenaan jedhutti odoo jiru gogaansaa irraa quncifamee akka inni du'uuf baay'ee dhiphisan. Akka kanatti lubbuu isaa kenne. Toomaas nama mamookaan nama shakkuu jedhamee kan yaadatamu mishineerii waldaa jalqabaa ture. Ergamoota kamiyyuu caalaa wangeelli akka babal'atuuf Saawuz Indiyaa keessa wangeela lallabaa waldaa baay'ee dhaabaa kan ture. Kuni namoota baay'ee aarse. Gaafa tokko Toomaas odoo kadhataa jiru sibiila guddaan waraananii isa cadhisiisan. Inni haga hafuurri isaa ba'utti kadhachuusaa itti fufe. Maatiyos isa qaraxa fuudhu ummata isaatiin kan jibbame duuka bu'aa amanamaa Kiristoosii kan ta'e. Yeroo dhuga ba'umsaa du'aa ka'uu booddee jireenya isaa wangeelaaf kenne. Barumsa Yesuus barsiise barreesse wangeela Maatiyosii kan dhiyeesse. Deemsa wangeela lallabuu isaatti wangeela qabatee Itoophiyaa seene. Namoota baay'eettis wangeela kana in hime. Namoonni baay'een illee gara Gooftaa dhufan. Gaafa tokko odoo sagantaa geggeessuu yeroo namoonni baay'een gara Gooftaa dhufanitti akeekkachiisa baay'eetti kennaa turan.
gaafa tokko utuu sagantaa chirchitti waldatti geggeessuu lallabaa jiru goraadee guddaan waraananii dhiigni isaa dhangala'ee cadhisiisan. Yaaqoob ilma Alfaa duuka buutuu amanamaa fi geggeessaa waldaa jalqabaa Yerusaalem keessaa kan ture. Amantoota haala rakkisaa sana keessatti yeroo ari'atamuuf rakkinni guddaan kiristaanota irra ga'aa ture sana keessatti akka isaan jabaatan, akka isaan cimanii dhaabataniif afoo bu'aa kan ture. Cimina amantii isaatiinis kallattiin akka inni abboota amantaa Yihuudootaa wajjin walitti bu'u kan isa godhe. Yaaqoob dhugummaa du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosii lallabee namoonni baay'ee waan isa jibbanii rakka'aniif mana ol ka'aa irraa gadi isa darbatanii akka inni miidhamu taasisan. Hamma lubbuun isaa baatutti warra isa darbatan diinota isaa ta'aniif kadhataa ture. Taadiyoos Pershiyaatti wangeela kan lallabe akkuma ergamoota kaawwanii waraannamee lubbuu isaa darbite. Simoon isa hinaafticha wangeela qabatee baay'ee kan deeme akkuma ergamoota kaawwaniis innis sababii wangeelaatiif lubbuu isaa aarsaa godhe. Yihudaa yeroo hundaa kan yaadatamuun Yesuusiin kan ganuu isaatiin. Duuka bu'oota keessaa tokko kan ture, naannoo qarshii qabummaa irras kan jiru. Yihudaan Yesuusin wajjin deemeera. Yeroo Yesuus Kiristoos dinqiif milikkata baay'ee godhu argeera. Barumsa isaa dhagaheera. Of jaalachuuf yaada hamaa onnee isaa keessa walirraa kan ka'e luboota hangafoota bira dhaqee Yesuusin kennuuf mari'ate. Diinara 30ttis walii galee. Gaafa galgala irbaataatti Gitesammaaneetti Yesuusin dhungachuun dabarsee kenne. Yesuusin hin qaban. Gara fannootti geessan. Garuu Yihudaan akka yaade waan hin taaneef hin gaabbe. Qarshii deebisuuf fiigee gara lubootaa yeroo inni dhaqe isaan irraan fudhanne. Horii dhiigaa jedhaniin. Yihudaanis gaabboo isaarraa kan ka'e of fudhee of ajjeese.